Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan kun sagantaa fayyaadha. Dhiifama wal jalaa babbannee turre akkuma beekamu gama yuutuubiidhaan odeeffannoo fayyaa garaagaraa dhimmoota garaagaraa irratti yeroo garaa isin biraan gahaa turedha. Sababa haalli naan mijanneef yuutuubiirraa gidduu kana badeen ture. Sababan badeefis immoo baay'ee keessan harmee kootu qalbii na fuudhee ishee biran ture kanaaf hin badeessin jechuun barbaada. Akkasitti akka na hubattan isin timuun barbaada jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun hospitaala keessan hospitaala kaardiyoo osoo hin baasiin mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti kan ittiin argattan YouTube chaanalii Dr. Naafii Argeetudha. Anis abbaa cabsaa yookiin Dr. Naafii Argeetudha. Egaa maqaa abbaa cabsaa kana sinumannaa moggaaseen ofiif moggaafne. Kanaaf sagantaa keenya guyyaa irraatiin odeeffannoo fayyaa dhimmoota gabaabaa irratti gaaffii namoonni gaafatan walitti qabeen keessaa sin gaafadha. Achumaan carraa tokko sinni booda irratti sin beeksisa. Baay'een keessan odeeffannoo fayyaa garaagaraa yerootti argachaa turteettu. Odeeffannoo fayyaa kanatti ammoo akka gammaddan bifa viidiyoodhaan daqiiqaa tokko kan hin guunne yookiin daqiiqaa lama kan hin guunne hojjettanii nu ergitu qilleensa irra sin oolchina jechuudha walitti qabne. Kanaaf namoonni haaraan dhuftan yoo jiraatan YouTube chaanaliin kuni nooraa sin hin jenneerraa subscribe gochuudhaan maamila ta'a. Viidiyoowwan kanaan dura gadhiifaman hedduu waan qabnuuf ilaaluudhaan jajjabeessaa. Isinis immoo odeeffannoo fayyaa argadhaa sin hin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu tarii baay'een keessan keessa jirtus ta'uu danda'a itti deemtus gara fuulduraattis waan ta'eef wanta isin hin hafne waan ta'eef gaaffii namoonni baay'inaan na gaafatan keessaa tokkodha. Tokkoffaayi walqunnamtiin saalaa yeroo ulfaa hin barbaachisaa kan jedhu yeroo kanaan dura viidiyoo tokko jedheera. Walqunnamtiin saalaa yeroo ulfaa yoo maal ta'e dhorkama? Walqunnamtiin saalaa ulfan baasa? Kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a yeroo ulfaa jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma beekamu amma sirra deebiin dubbadha. Walqunnamtiin saalaa miira eebbifamee namaaf kennamedha. Abbaan manaa fi haati manaa tokko yeroo ulfaa akkuma beekamu naannoo keenya namoota baay'ee irraa odeeffannoo garaagaraa funaanaa ture maalla. Yeroo ulfaa namoonni siree garaagaraa baafatanii bulanillee jiru. Kanumti yeroo ulfaa immoo walqunnamtii saalaa gochuun hin barbaachifne mucaa miidha kan jedhanis jiru. Namoonni tokko tokko maal jedhu seetan fakkeenyaaf walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa ija daa'immanii qulqulleessa waan ta'eef gaariidha kan jedhanii yaadanis jiru. Kan immoo akkamitti dubartiin ulfaa garaan ishee guddaadha walqunnamtii saalaa goona kan jedhanii yaadanis jiru. Kana mee akkamitti walitti araarsina kan jedhu. Yeroo kamimmoo dhorkamaadha. Akkuma beekamu sababa jijjiirama hormoonii irraa kan ka'e baatiiwwan jalqabaa baatii arfan gara jalqabaa dubartiin ulfaa tokko fedhii walqunnamtii saalaa ishee gadi bu'uu danda'a. Isa booda garuu fedhiin ishee daran dabala. Abbootiin manaas kana fiiliingii ishee miira ishee hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa dhorkamu jechuudha. Yeroo tokko na yaadadha sin bohaarsuu fi peejii irratti barreeffamaan poost godheen ture walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa tureera. Maal jedha tokko komentii jalatti. Doktar hin caba jettee calluma jennee amma immoo yeroo ulfaa walqunnamtii saalaa godhaa jettee fiitee qaama saalaa keenya daa'imni ciniinee akka nu jalaa kutuufi akkasti maalidha. Egaa akkuma beekamu gadameessa keessa ta'a mucaan gadameessa keessa ta'a cufaadha gadameessi yeroo ulfaa yeroo ciniinmuun jalqabu banama malee qaamni saalaa achi gahuu hin danda'u. Qaamni saalaa achi gahuus jira hin jiru. Akkuma beekamu qaama saalaa keessaa fi gadameessi garaagara jechuudha. Gadameessi qaamni saalaa dubartootaa leengizii mataa isaa qaba gahuu keessa seenuu hin danda'u jechuudha. Akkasitti kan biraa immoo daa'imni tokko haguugamee keessa jira. Yeroo isin jirutti membreen kan jedhamu jira achi keessa ta'a daa'imni tokko jechuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa ni eeyyamamaa. Akkuma kanaan dura viidiyoo isin hojjedhee isiniif ibsetti pooziishinii garaagaraa yookiin immoo kallattii garaagaraatiin fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Kallattii babal'atee qofaan osoo hin taane yeroo kam dhorkama. Walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa tariitii walqunnamtiin saalaa sun daa'ima irratti yookiin haadha irratti miidhaan geessisa yookaan jedhamanii tuqaawwan sana rafan tokko jiru yoo inni dhorkamuu danda'u jechuudha. Tokko obbaatii beektu obbaatiin yookiin of kaltiin daa'ima dursee yoo dhufe akka tasaa ta'e yeroo walqunnamtii saalaa sanaa pireesharii itti bubuu suni dhiigsuu danda'a waan ta'eef yeroo sana fakkeenyaaf amma dubartiin tokko mallattoo akkamii agarsiisa kan jedhuu fi mallattoon agarsiisu garuu hin dhiiga yeroo baay'ee. Dubartiin tokko ji'a torba booda
yoo dhiigni irraa dhangalaate of galtiin mucaa dursee dhufuu danda'a waan ta'eef mana yaalaa deemanii ultrasoundii ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf tokkoffaa irratti kan dhorkamu yoo of galtiin dursee dhufu yookiin immoo ni dhiiga yoo ta'e gadameessi ni dhiiga yoo ta'e sababa hin beekamne irraa kan ka'e gadameessi ishee fakkeenyaaf dubartiin tokko ni dhiiga yoo ta'e baatii 5 baatii 4 baatii 7 jechuudha ilaalamuun barbaachisaadha. jechuudha. Fakkeenyaaf amma baatii 7 gaditti gadameessi dubartoota tokko kan dhiigu sababii abortionii irraa kan ka'e yookiin immoo ulfirraa ba'uu irraa kan ka'e ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Bifa kanaan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa akkuma beekamu bishaan gubbee yookiin bishaan garbaa yoo irraa dhangala'e baay'een keenya akkuma beeknu bishaan garbaa yeroo ciniinsuun eegalu yookiin immoo ciniinsuun eegalu dubartii tokko irraa dhangala'a jechuudha. Sababa garaagaraadhaan kan ka'e prom yookiin immoo premature rupture of membrane kan jennu daa'imni tokko utuu ciniinsuu hin eegaliin bishaan irraa dhangala'uu danda'a. Dubartii tokko jechuudha. Kanaaf yeroo sana already membrane yookiin immoo daa'imni kan keessa jiru sun citee waan jiruufi maal ta'a jechuudha yeroo sanatti infekshinii yookiin immoo baakteeriyaawwan naannoo qaama saalaa jiran illee akkuma beekamu qaamni saalaa dhiiraa irra baakteeriyaan garaagaraa jiraachuu danda'a gogaadha waan ta'eef sun immoo yommuu keessa galu infekshinii fiduu danda'a. Infekshinis immoo daa'ima miidhuu danda'a haadha illee miidhuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Intrahepatic infection kan jennu kanadha. Inni kan biraa kanaan dura ulfii yeroo 2 yookiin 3 fi isaa ol yoo irraa ba'e ta'e fakkeenyaaf amma recurrent abortion kan jennu sababa isaa hin beekamne rababa yoo ta'e keessattuu baatii 4 booda yoo irraa baate kana jechuun cervical incontinence waan jedhamu jira. Kana jechuun bantuun balballi gadameessaa yeroo baay'ee kan dubartoota tokko banaa ta'e yerootti banamu jira yookiin immoo dheeratu gabaabbatu jira. Cervical insufficiency kan jedhamu kuni sababa garaagaraan ga'e ulfirraa ba'aa yoo ta'e mana yaalaa deemanii erga ilaalamanii booda kanas gorsa ogeessi fayyaa namaaf kennu fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaan dura ulfii yeroo malee irraa ba'a yeroo malee dhalate yoo ta'e daa'imni tokko sababa garaagaraan kan ka'e kana gochuu dhiisuun barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf daa'imni tokko 37 gaditti dhalate yoo ta'e yeroo malee dhalate jechuudha. Kana jechuun ji'a 9 fi guyyaa 10 gaditti dhalate yoo ta'e jechuudha. Kanaaf dhiiguu gadameessaa akkasumas immoo rakkoo garaagaraarraan kan ka'e bishaan garbaadha dhangala'oo wantoonni kun yoo isaan mudate dubartiin tokko quunnamtii saalaa gochuun abbaa mana wal hubachuu qabu. Bakka kana dhungoon jira wantoonni kan biraa jira wantoota ishee gammachiisuu danda'an gochuun barbaachisaadha yookiin immoo gorsa ogeessa fayyaas deemanii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha isin jechuun barbaada. Dooktar Naafii Hargeessuudha daa'imnis immoo warri jalqaba eettasu daa'imni hin kutu ciniinee hin kutu bifa kanaan akkasiin hubattanii barbaada waan hordoftaniif fayyaan dhabinaa Oromoo odeeffannoo fayyaa yeroo akkasiin ilaallu nu jajjabeessaa baay'ee maqaa afaan Amaaraa maqaa biraatiin YouTube channel banee ji'a tokko tunkuutiin kana caalee argameera. Keessumaatii warri afaan Amaaraa fayyadamu baay'inaan YouTube ilaalu keenya garuu odeeffannoo fayyaa isin ilaachaa dadhabbiidhaa wanta argamu hin qabu. Kanaaf YouTube keenya ilaalaa share nuuf godhaa namoota kaan illee invite godhaa akka isaan ilaalanii fi